Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isinii haa ta'u jecha warreen chaanaala koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a warreen kaan like share comment gochuun dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma mata duree irratti argitan mana koo waggaa 5 biyya ormaa keessatti gubadhee ijaarradhe karaan irra na jalaa ba'e. Abbaan manaa koos narratti fuudhee na eegenuun jette obboleettiin keenya tokko. Yaada kana kanin isinii qooduu barbaadeef yeroo ammaa shamarran baay'ee maallaqa isaanii kan nyaatamaa jiranii fi akkasumas illee wantoota isaan irraa ga'eerraan kan ka'e lubbuu isaanii balleessaa kan jiran waan ta'eef waan xiqqoo ishiin irraa baratu jedheetanii yaada seenaa jireenya kootii hedduu keessa bu'ee haasa'uu baadhus illee wanta xiqqoo yoon dubbadhee hiriyoonni koo xiqqoo ishiin irraa baratanii lubbuu isaanii baraaruu danda'u akkasumas wanti darbee gara fuulduraatti tarkaanfanne wanta bade sana argachuu dandeenya jedhee waan yaadeef nuun jetti. Maqaan koo Tigistiin jedhama. Ammaaf kan hin jiraadhu biyya Dubaay keessatti. Ani dhalattuu Ambooti. Abbaa manaa koo waliin akkuma seera biyyaatti wal fuunee waggoota 3 wajjin hin jiraanne. Sana booddee jireenya koo fooyyeffachuufan gara biyya Beeruut deeme. Biyya Beeruut keessa waggoota 3 eddan hojjedheen booda wanta qabnu anis innis walitti fiduudhaan lafa bitannee mana jireenyaa irratti ijaarranne. Yeroon booda garuu manni jireenyaa keenya sun karaan irra nu jalaa ba'ee nu jalaa diigame. Anis erga manichi diigameen booda hedduu abdii kuteetan kan biyya koottan gala jedhee jira. Jireenya biyya koottan dabarsa jedhee yaade ammas itti fufee hojjechuun ofirratti murteesse. Tole jedhee ammas waggaa 2 mallatteesseen hojii koo eegale. Garuu sana booddatti wanta nan hin yaanne wayitu dhufaa ture. Amala abbaa manaa koos natti jijjiiramaa dhufe. Garuu haa ta'u malee ammas maallaqaan hojjedhu garuu abbaa manaa koottan erga abdiin kunni ammas deebinee mana sana ijaarranna waan hin jedhee yaadeef ittuma fufeen isatti ergaa ture. Inni garuu mana biraan irratti ijaarrachaa ture. Bultii biroo ijaarrataa ture nuun jetti. Egaa yaa obboloota koo kana caalaa seenaa abbaa manaa kooti gaaris ta'ee gadhee waliin dabarsineerra. Kana caalaa hedduusaa miidiyaa irratti baasee dubbachuun barbaadu. Garuu wanti isiniin jechuu barbaadu anarras biyya ambaa keessan jira. Waggoota 2 itti fufe sanas fixadhee gara biyya kootii galeen deebi'ee gara biyya Dubaay dhufe. Yeroo ammaa akkan miidiyaa irratti ilaalutti obboloonni koo baay'een nyaatamaas jiru, ofis balleessaa jiru. Yaa obboloota koo yoo nuti jiraanne wanti hundumtuu ni jira. Yoo nuti hin jiraanne immoo homtuu jiraachuu hin danda'u. Ani yeroo sanaaf otoon akka nama tokko ta'ee lubbuu koo balleessuu hin danda'a ture. Yookaan immoo akkuma obboloota koo kaan argu biyya ormaa keessatti of hambisuu hin danda'a ture. Garuu fageessitanii yaade. Sababaan isaas ani nama qaama guutuu qabuu fi kaleessa nama numaa hin qabneen ture. Kaleessas hojjedheen fide har'as immoo hojjedhee fiduu hin danda'a jedhee waan of amansiises abbaa manaa koo sanallee hedduu kassasuusaa yookiin immoo qabeenya biraallee naa qoodi jedhee isa gaafachuu hin dhanne ofitti amanamummaa guutuudhaanin biyya ambaa koo bareetti deebi'ee hojii jalqabe. Har'as immoo wantan kaleessa dhabe sana argachaa tanin jira. Sababaan argachuu kootis immoo fayyaa waan hin qabuu fi waan hin argadhutti yeroo hundumaa waan hin gammaduudha. Abbaa manaa koo deemuusaas hedduu nan gaddisiisu. Sababaan isaa kan kootoo ta'een afaana ture. Kan koo waan hin taaneef deemeera. Gaafa namni biroo deemu immoo namni biraan jireenya keenya keessatti akka dhufus of amansiisuu qabaachuu dandeenya. Kanaaf yaa obboloota koo qabeenya darbeefis lubbuu keessan hin balleessinaa. Nama dhufuufis lubbuu keessan hin balleessinaa yookaan ofirratti gadditanii wantoota garaagaraa hin yaadinaa hin raawwatinaa nuun jetti obboleettiin keenya. Kun haaluma salphaa ta'een gaafan isinii dhiyeessu obboleettii keenya kana hedduu ni galateeffanna. Dhuguma akka nama kamittuu yaa obboloota koo anis kan hin jechuu barbaadu yeroo ammaa namoonni baay'een haala hin beekamne maatii keenyanis haa ta'uu hiriyoota keenyanis haa ta'uu ni nyaatamna. Nuti gaafa manaa baanu waanuma tokko argachuu fi waan tokko hojjechuu fi gaafa wanti nuti dafqinee finne sun biyyeetti nu jalaa gadi galu lubbuu keenya balleessuurraa wanti duubatti nu deebisu hin jiru. Maaliifin bakka teenya argine sana bakka hojjannee finne sanatu murteessadha waan ta'eef murtee akkanaa ni fudhanna.
Kanaafuu asirratti yoo nuti jiraanne dhuguma akka obboleettiin keenya nuun jette waan hundumtuu ni jira. Yoo nuti hin jiraanne immoo homtuu jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu wanta raawwannu hunduma keessatti duraan dursinee of yaaduu qabna. Ani yoon jiraadhen inni kaan dhufuu danda'a jennee of amansiisuu qabna. Warreen jireenya akkanaa isin mudate, warreen immoo fuulduratti illee isin mudachuu danda'u, murtee sammuu keessanii yookiin immoo lubbuu keessanii irratti hin fudhatinaa yaa obboloota ko isiniin jechuun barbaada. Deebisaatii wanta raawwattan tokko, wanta gootan tokko immoo marii malee hin raawwatinaa yookiin immoo namoota baay'iftanii hin amaninaa isiniin jechuun barbaada. Anis asirratti wanta dafqita, wanta hojjettan sana, waan tokkorra keewwattan sana duraan dursaatti yaada eenyuttan akkamittan raawwachaa jira isa jedhu sanas yaada isiniin jechuun barbaada. Obboleettiin keenya kun akka kootti akka nama tokkotti dhuguma ishiin nama guddoodha, nama sammuu guddoo qabdudha. Sababaan isaas dhugumatti maallaqa ishii waggaa amma kanaa biyya ormaa keessatti dafqite dhabdee, abbaa manaa ishiillee bultoo koo boruu jettee abdatte sana dhabdee, of amansiiftee illee deebitee biyya ormaa keessatti dhufuun ishii sammuu guddaa waan qabduudha. Yoo akkasitti yaanne, yoo bal'ifnee yaanne jireenyi keenya nuu banamaa deema. Wanti nuti argannus wanti xixiqqoon sun nuuf guddachaa deema. Kanaafuu ofitti amanamummaa duraan dursinee haa qabaannu. Namoota baay'ee amanuurra yisuuf haa qusannu. Wanta qabnu sana seeraan haa qusannu. Gaafa nuti biyya ambaa keessa hojjennu warreen maatiin keenya saataan abbaa manaas wantoonni biraan wanta nuti maallaqa dadhabnee finnu isaan itti fakkaatu. Wanti immoo nuti finnus isaan hin gaddisiisuu hin danda'u. Sababaan isaa wanti dadhabamee hin dhufne tokko nama hin gaddisiisu. Wanta ofiitti hin dafqine tokko nama hin gaddisiisu. Maaliif meeshaan lafaa argannu tokko baay'ee nu mararu. Sababaan isaa kan keenya miti. Wanti keenya irratti hin baane waan ta'eef nu mararu jechuudha. Wanta ofii keenyaaf dafqinee finne garuu hedduu nu marara. Nuti biyya Arabaa keessatti gaafa dafqinee finnu foon keenya nurraa citeeti jechuu ni dandeenya. Sumuuniin tokko iddoo hin taanetti yoo baate nu mararti, nu gaddisiisti. Sababaan isaa dhiiga keenya buufnee arrabsamnee nama meeqanifatamnee namaa gaditti ilaalamnee namoonni nu madaalanis nu madaalles nu ifatanii nu ergataniiti kan nuti argannu. Sababaa sanaaf hedduu nu gaddisiisa. Isaan garuu akkasitti nuuf hin yaadan. Nuti garuu of qusachuu qabna, of qoxxobuu qabna. Warreen kana dura argine meeqa isaanii miidhamanii jiran sanarraa hubannoo gaarii fudhachuu qabna. Isaan irraa hubannee of eeguu, of qusachuu qabna. Garuu yoo dhabnes yoo wanti ta'e nu mudates lubbuu keenya irratti tasumallee murtoo fudhachuu hin qabnu. Ani jiraannan ni jira waan hunduu, ani fayyaa qabaannan ni jira waan hunduu jennee of amansiisuu qabna. Dhiira deemeefis of gaddisiisuu hin qabnu. Inni deemera kan koonturre deemera nagaatti jennee biraa deebi'uu qabna malee isa hordofnee isa duuka deemnee isa wajjin boonyee jiraachuu hin qabnu. Yoo kan kee ta'e deebi'ee dhufuu danda'a. Yoo kan kee hin taane immoo achumaan hafuu danda'a. Ati nama sanatti maal ta'uu qabda garuu jabaattee mul'achuu, of jabeessitee mul'achuu qabda. Isa caaltee argamuu qabda. Inni kaleessa si tuffatee deeme yookiin bakka kaleessatti si gatee jiru sanarraa kaatee bakka biraa qaqqabuu hin dandeessu jedheet achitti sirra ejjatee deemata. Ati garuu bakka sana ol jedhe, ati mul'adhu, ati isa caaltii mul'adhu. Gaafa sana ofiin dhufee luka kee jalatti kufuu danda'a. Ganaa ati isa jala deemtee isa gabbartee waan ta'e yoo goote garuu ammas deebistee tuffatamta. Ati yoomiyyuu carra qabeettidha. Eenyu wajjinuu jiraachuu dandeessa. Nama deemeef hin dhiphatinaa baay'eesaa. Kan jireenya kee keessatti siif hin taane Waaqayyo sababaa fakkeesse, sababaan sirraa fageessa. Kan sii ta'u immoo ofuma isaatii barbaadee yeroo isaatti fidee sii kenna. Kanan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa obboleettii koo kanas hedduun ishii galateeffadha. Isinis yaada mataa keessanii qoodaaf isiniin jechuun barbaada. Nagaan naa tura.